Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harka fuuni dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa har'a guyyaan dilbata amajjii 14 bar 2018 ani mo'aa buubaati matoota oduu keenya guyyaa har'aan isin dhageessisa. Qorannoon qaamota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen qeerroo Oromoo irratti eegalan ammas akkuma itti jiraachuu. Qeerroon godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo gumaa wareegamtoota Oromoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo dhugoomsuun deebifna jechuun sanbata har'aa waadaa isaanii haaromsan. Godina Harargee Bahaatti bulchiinsi naannoo Hararii poolisoota federaalaan gargaaramee aanaa Erbe keessaa Oromoota buqqisaa jiraachuu kan jedhan matoota oduu keenya kan guyyaa har'aati. Bal'ina isaaf xiiqii dhugaasaa. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee qeerroo duuba qaama biraatu jira sababa jedhuun sochii qorannoo qeerroo Oromoo baha Oromiyaa irratti jalqabee jiraatuun akkuma yaadatamu yeroo ammaatti ammoo sochiin qorannoo kun magaalota Oromiyaa danuu keessatti kan babal'atee jiru ta'uun dhagahameeti jira. Qaamota mootummaan koloneeffataa wayyaanee qeerroo qorachiisuuf magaalota Oromiyaa keessa facaasee jiru kanaaf kan haala mijeessu OPDO ta'uu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun yoo danda'amu. Haal wal fakkaatuun ammoo qeerroo addaan diiguuf OPDO'n shiroota garaagaraa qeerroo gidduutti xaxaa jiraatu kan hime qeerroo Oromoo bilbilaan odeeffanne kana. Amma yeroo naa bilbilaa turtanitti waltajjiin akka jira turre reefu gaana qaama qeerroo jedhu kana nuti akkuma itti mari'anne qabna. Diinni immoo akkuma itti ilaaluu qaba. Inni kun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Mootummaan nama nyaataa kunii fi haalli qeerroon itti jiru waliin argatan isaan abjuudha. Callisuma. Qorannoodha jedhanii maqaa qorannoo irratti gadi fageenyaan deemna jedhanii karaa itti gaafatamaa humna lolaati obbo Siraaj Fageessaa saniin wanti godhamaa jiru kun waan tokkollee fudhatamaa hin qabu. Akka fudhatamaa hin qabne ol baasnee gabbaasnee xiinxala xixiqqaa haga gurguddaa kaawwanne agarree jiru. Naannolee isaan irratti bobbaafaman Oromiyaa bahaa fi Oromiyaa dhiyaa irratti OPDO'n kun qeerroo dhaqee kan shakkitu harkatti kennuu dandeessi. Har'as humni kan isaaniiti miidhanii, reebanii, ilaalchanii. Isaan illee doorsisanii wanta muraasa akka qorannootti irraa argachuu ni danda'a waan jedhu gara sana imallee arganne irraa waan ta'eef akka sadarkaa qorannoottis yookiin immoo akka sadarkaa balaaleffannaa qeerrootti illee wanti ilaallu hin jiru. Akka qeerrootti qeerroon eenyuun imalaa jira adeemsi qabsoosaa akkamii kan jedhu qeerroo fi qeerroo qofa beekaa qeerroon immoo har'a qaama qorachuudhaaf bahe kanatti karaa dhiyaatu hin qabu. Hin argatanis jechuudha. Kaleessa dheengadda maqaa adda bilisa baasaa Oromoo qofa qabatanii kan walii gaddeemaa turanii. Isa dhabnaan dhimma kana sadarkaa kanaan kan ga'e qeerroodha jechuu odeeffannoo onlaayinii haa ta'u, fuulbarruu garaagaraatti haa ta'u, miidiyaa hawaasaa irratti haa ta'u argatanii bifa kanaatiin deemuun isaanii akka fudhatama hin qabne nuti irratti walii gallee jira. Ammas wanti shakkii lafa kaawwannatu jira. Bira ka'uu danda'u wanti jenna keessaa tokko maali jennaan OPDO'n qeerroo bakka lamatti qooddee jirti. Waajjira sinii kenninaa, chaappaa tiyaatira mataa keessan sinii kenninaa, siin kana booda nama biyya bulchuudha, nama biyya hoogganuu danda'udha jedhanii. Naannoo Oromiyaa bahaa, naannoo Booranaa, godinoota Gujii, darbee Harargee keessatti waa iddoo xixiqqaa hojjetanii, giddugaleessa Oromiyaa godinoota Shawaa keessa, godinoota Wallaggaa keessa amma OPDO'n haala mijeessaa jirtu jechuudha diina. Kaleessas isaanumatti nu mijeessaa ture. Har'as immoo haaluma mijeessitee hojjechaa jechuudha. Qeerroon dhugaan garuu isaan irratti dammaqee jira. Isaanii fi qeerroon OPDO'n ijaartu qeerroo miti. Foolleedha. Dhaniitu maqaa foolleetiin ijaaru. Maqaan foolleetiin ulaagaa abbaa gadaa hin guutu. Hiikaa isaa yoo ta'u beekee hojjechaa waan ta'eef qeerroon gama kanaa jiru gara qeerroo dhugaa sarara isaa barbaadachuun
asumarraa akeekkachiisaa fi ergaadha. Oduu keenyatti aanuun ammoo godina Shawaa Lixaatti qeerroon Oromoo magaalaa Amboo bakka qeerroowwan Oromoo kanaan dura warraaqsa irratti wareegaman itti awwaalaman deemuun kaayyoo qeerroon Oromoo irratti wareegaman galmaan ga'uudhaafis waadaa isaanii haaromsanii ooluun dhaga'ameeti jira. Akka odeeffannoon magaalaa Amboo irraa arganne mul'isutti kaayyoon gootawwan ilmaan Oromoo magaalaa Amboo irratti wareegaman kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu fi bilisummaa Oromoo dhugoomsuu waan ta'eef qeerroon Oromoo magaalaa Amboos kaayyoo jaallan isaanii irratti wareegaman kana galmaan ga'uudhaaf waadaa isaanii haaromsuu kan nutti hime qeerroo Oromoo magaalaa Amboo irraa bilbilaan odeeffanne kana. Ijoollota nurraa godaananii jiranii fi har'a akka magaalaa Ambootti yaadatamee ture. Yaadannoon kun kaayyoo isaan wareegaman haaressuudha malee taadessuu miti. Haaressuun kun waadaa gaafa isaan awwaallu gallee har'a maalirraan geenye kaayyoon isaan kufaniif maali? Eenyutu isaan kuffite akkamitti kufaniif waan jedhu qorachuudhaaf malee guyyaa sababeeffatanii yookiis immoo ta'e jedhanii dhaadessanii ol kaasanii addunyaaf calaqqisuu yookiis saba biraatti calaqqisiisuu miti jechuudha. Inni guddaan isaa kaayyoon isaa. Iddoon biraas kanuma beekuuti qaba Oromiyaan guutuun. Isaaniif gaafa namni tokko kufee namni sana ol qabuudhaaf kufuu osoo hin taane sababni inni kufee beekanii sababa sanarra deemudha jechuudha. Kallattii sababni sun itti dhufe ittisuu danda'uudha. Darbee wal jajjabeessuu, wal dhukanii, wal kaasanii tokkummaadhaan deemudha. Kana sababeeffachuudhaan akka magaalaa Ambootti ta'eera. Ta'ii sunis waa'ee kan namatti toluu fi waadaa kana irratti kaayyoo isaatiif ammallee wareegama kaffaluu akka qabu kaayyoo isaa, akeeka isaa, galma isaa walumaa gara wantoota baay'ee tarreetti lafa kaawwate jechuudha. Wanta akkasii raawwiirra ooleera. Mata dureen kun mata duree nuti irratti kaachesine waan ta'eef kana qabatanii nu keessatti guddoo galatooma. Kaayyoo galma akeekaa kaawwanni qabnaa jettee akeekni yookaan kaayyoon qeerroon Oromoo irratti kufan kan attamii ture isinoo kaayyoo isin galmaan ga'uuf deemtanoo kan attamiiti osoo asumaan uummata Oromoof dhaamsa dhaamte afaan faajjii irraati qeerroo hambisuufi. Kaayyoo isaan kufaniifis egaa hundumaaf ifadha. Nuyi waa lama goonee kenne tokko icciitaa kaan ifa kan icciitii achuma dhiiseen kaan ifa isinitti himachuudha. Kaayyoon inni jalqabaa qeerroon Ambootti wareegaman lubbuun nama saddeetii guyyaa tokkotti baay'atanii dhimma bilisummaa, dhimma walabummaa, dhimma Oromummaatiin ijoollota dhiigaan bahani malee kaayyoo kanaan bahani. Sababiin garuu waan biraati. Sababii kana sababeeffatanii lubbuu isaanii dhabuudhaaf sababii achuma kenne galmi qabsoo kennaa dhiiguma baasaa nullee diina injifannee injifannoodhaan galma kenna nu barbaannu Oromoo fi Oromiyaan iddoo gahuu qabdu geenya. Godina Harargee ba'aatti bulchiinsi mootummaa naannoo Hararii poolisoota federaalaa mootummaa koloneeffataa wayyaaniin ol ta'uun tarkaanfii ammeenyaa Oromoota raddaalee haanaa heerar keessa jiraatan irratti fudhataa jiraniin wal qabatee yeroo ammaatti Oromoonni haraddaa aanaa heerar keessa jiran lafaaf qabeenya isaanii lakkisanii gara gandeen haanota ollaatti baqataa jiraatuun gabaafameeti jira. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee magaalaa Harar uummata Oromoo irraa fuudhee erga saba adareef kennee as yeroo yerootti Oromoota ollaa magaalaa Harar jiran buqqisuudhaan saba adaree gamasitti babal'isaa turuun akkuma yaadatamu yeroo ammaatti immoo haalli kun daran jabaachuudhaan Oromoota godina Harargee ba'aa aanaa Harar keessa jiraatanitti poolisoota addaa mootummaa naannoo Hararii fi poolisoota federaalaa itti bobbaasuudhaan tarkaanfii ammeenyaa irratti fudhachiisaa akka jiru ta'uu fi dargaggeessi tokkos tibba kana ka ajjeefame ta'uu akkasumas yeroo ammaatti Oromoonni lafaaf qabeenya isaanii gadhiisanii tarkaanfii irratti fudhatamaa jiru baqatuuf jecha gara aanaa Baabbilee fi haanota ollaatti baqataa jiraatu kaa'ime Oromticha godina Harargee ba'aa magaalaa Hararirraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kana. Hararii jechuun naannoo Oromoo irraa muranii Hararii bakka jedhanitti kan magaalaan tun magaalaa kan qallee magaalaa Oromooti sabni adereedhaa parsantaa 15 hin ga'u wanni as keessa jiraatu. Uummanni as jiraatu guutumaan guutuutti parsantii 100 uummata Oromooti. Uummata Oromoo kana bakka lama baasanii tokko dhaadhiyoo godhanii tokko haalli isaanii saba Hararii kanaaf akka hawaasni godhanii bakka buufatan. Mana barnootaa goota isaanii maqaa itti moggaafatan. Wanni kun miidhaa aadaa fi seenaa keenya balleessan dhiibbaan saba xiqqaa kunnurraa dhaabbatuu qabaa kan jiru irratti uummanni akkuma jirutti ta'ee komii kaasee
tabbaa araddaa itti aanaa kan isaan bakka buufatan kanaa wajjin walitti bu'iinsi uumamee mucaan tokko du'e. Eenyutu ajjeesa? Kan ajjeese liqaambar kanaatiitu deemee itti yaamee makkalaatiyaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa kajaamu kun garas deemee namni sodaa irraa kan keessa gara baabbilee baqate. Dhiibbaa fi reebiinsa akka malee diitutu uummata biyyarraa baase. Oduun keenya guyyaa har'aa irratti obbeeraa qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo turtii nu faana qabaataa jirtaniif horaa bulaa isiniin jechaa kanatti aansuun ammoo dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatu isiniif dhihaata. Ammas turtii gaarii. Ulfinnii fi jaalalli biyya ofii akkuma waan hunda dursu gaafa isaan kun tuqamanis kan qajeelchu dhiigaa fi lubbuu qofaadha. Addunyaa keessa jirru kanarraas gootonni maqaan isaanii hundaan olitti ifee mul'atu irra hedduun warra kabajaa fi ulfina ofii dhiisee biyyaa fi biyyee isaatti ulfina horuuf aarsaa warra ta'edha. Isaan akkanaa foonii fi hafuurri isaanii wal keessaa dhibus warri onnee dhalootaa keessa bara baraan jiraatan isaan kanneenidha. Gootonni ilmaan Oromoos warri akka urjii galmee seenaa fi dhaphee ilmaan Oromoo keessaa ifanii mul'atan warri muratoo fi qaqqaaliin hundaa olitti saba isaanii jaallatan sun yeroo tokkoof illee jiruu fi jireenya dhuunfaa isaaniif dursa hin kennine. Gootonni koloneeffattoota Habashaa erga guyyaa Oromoo fi Oromiyaa humnaan cabsanii as kan itti jijjiiramu hundi misooma inni Oromiyaa keessatti babal'isu yoo jiraate ijaarsa manneenidhaa kan turerra wayyaa ta'e. Kanneen beekamtii qabanis ta'e kanneen dhoksaan lafa jalatti ijaaraman walli dukkanaa jiruu fi jireenyi ilmaan Oromoo keessatti dukkaneeffamu waa muraasa hin taane. Har'as mootummaan koloneeffataa wayyaanee hidhamtoota siyaasaa jechuun magaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafate mana hidhaatti gidirsuun qabsoo akka jiilaniif tooftaa inni dhimma itti ba'aa jiru Kan qabsoo fi qabsaafiniin sun ulee Oromiyaa mararraa qabsoon belbelaa jirti. Dhugaan hidhamtoota qareeyyii Oromoos yeroo fi haalli kamuu kan hin jijjiirre galmi isaa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo qofaadha. Yaa uummata Oromoo, jaarraa tokko oliif impaayera Itoophiyaa keessatti saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa, dachii fi qabeenya kee irraa ari'amaa kan turtee fi har'as diinummaan duraarra ammaa taateen kan walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee akka hin gonfanneef irra ejjetamaa jirtu xumura kan godhatuu fi galmaa kee kakeen kan si ga'u qabsoo ati geggeessitu ta'uu beekte warraaqsa kee finiinsuu maddiitti qabxiilee kanneen beekuun itti dhimma ba'uun gaarii ta'a.
Jalqaba irratti ilmaan kee kaleessa jiruu fi jireenya isaanii dhiisanii siif of kennuun diina kuffisanii kufan dhugaa qabsoo kee bu'aa xixiqqaan utuu hin sharafne dhiigaa fi tokkittii lubbuu isaaniin kan labataa irraatti dabarsan akka hin dabneef bu'aa fi faayidaa xixiqqaan utuu hin sossobamne qabsoo keetti abbaa ta'uun warraaqsa kee finiinsi quuqamaa fi aantummaa qabsoo keef kan qaban of fakkeessaa qondaaltota OPDO fi namoota ayyaalaallattoota impaayera Itoophiyaa fi mootummaa koloneeffataa wayyaanee tiksuuf shira qabsoo keetti xaxan adda baastee beekuun qabsoo kee eenyuuf utuu hin hille abbaa itti taatee geggeeffachuu fi hoogganaa fi goota loleessi lolchiisuuf keessaa horachuun qabsoo kee fi ilmaan kee kufaatii irraa kan eewalu ta'uu qalbeeffadhu. Xumura irratti dhaloonni abdii borii fi hayyuun kan itti hidhamuun galgalaa ganama dararamaa jiraniif qabsoo kee kan walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee utuu adda hin dhaabne bakka jirtutti walitti siquun wal mari'adhu, wal ijaari, hidhadhu wal hidhachiisi, lolii wal lolchiisi, biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu, bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.